Ahmed waggotaan booda gara lixa Oromiyaa imaluun hawaasa lixa Oromiyaa godinaalee adda addaa jiraatan waliin dhimma nageenyaa fi misoomaa irratti mari'atan. Marii roobii har'aa magaalaa Naqqamteetti godhame irratti rakkoo nageenyaa sababa sochii hidhattoota waboo fi qaamolee nageenyaa mootummaa gidduutti waggoota 4 oliif adeemaa jirutu dubbii ijoo ture. Ministeerri muummee Abiy rakkoon nageenyaa kun furmaata kan argatu hidhattoonni waboo qawwee kaanii yoo galanii fi karaa nagaa yoo qabsaa'an akka ta'e dubbachuu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Suur-sagalee OBN'n waraabame irratti hoogganaan biyyattii hidhattoonni guyyaa har'aatii kaasanii nagaan galuu danda'u yeroo jedhan dhagahamaniiru. Rakkoo keessoo keenyaa hiikkannee jennaan inni kan nama yaaddeessedha yaadu gama kooti. Kanaaf namoonni yaadni keessan yookaan yaadni jara nurraa adda ta'e tokkoffaa guyyaa har'aatii kaasanii nagaan galuu danda'u. Lammaffaa nagaan galanii tarsiimoo isaanii, kaayyoo isaanii, yaada isaanii uummata isaaniitti ibsachuu danda'u. Hoo baay'eeti waggaa sadii filannoon uummata Wallaggaa uummata beekaa kan yaada gaarii qabaatanii amansiisanii jennaan uummanni filata. Warri yaada keenya jibbitanii qabsooftanis ergaan kun hundaaf waan ta'eef daandii hojjetamu hundaafsinaa. Daandiin kun uummata keessaniif waan ta'eef dhugaa Oromoo taatan Oromoof qabsooftu hoo ta'e carraan kun nu darbuu hin qabu waan ta'eef hojii misoomaa bu'uura misoomaa dhaabsisuun sirrii miti hundi keenya eegnee hojjechiisuu qabu. Ministeera muummee waliin gara Naqamtee kan imalan pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gaaffilee misoomaa hirmaattonni marichaa kaasaniif deebii yoo kennan hojiileen bu'uura misoomaa hedduun waggoota dura akka hojjetaman heeyyamni kennameefii ture sababa nageenyi boora'eef hojjetamuu akka hin dandeenye dubbatan. Lixa Oromiyaa irratti daandiin muummee ministeera keenya darban murtaa'ee kenname Oromiyaa guutuutti waggaa 27 darbee kenname kan Lixa Oromiyaa qofaaf kenname. Garuu rakkoo nageenyaa irra deddeebiidhaan kaasaa turte suntu saqalee miteettis. Ammas nageenya karaa waaraatti finna taanaan rakkoo misooma bu'uuraa kan ammaan booda murtaa'u miti. Amma yoonaa kan nu murtaa'e hojiitti hiiknee jennaan Lixa Oromiyaa guutuutti bu'uura irraa dubbii waan jijjiiruu danda'u. Garuu rakkoon nageenyaa kun akka olaanaatti qormaata guddaa ta'e jechaadha. Kanaaf rakkoolee bu'uura misoomaa sin kaaftan keessattuu kan ammoo naa murtaa'an baay'ee isaanii kan murtaa'an kan sin kaasaa turtanii kan immoo dabalataan hojjetamuu qabanis nagaa buufnee naannoo fi uummanni waliin qindoofnee yoo hojjenneetiin jenne jijjiirama olaanaa fiduu akka dandeenyu carraas jiru jireenyatti jijjiiruu akka dandeenyu akkuma hawwatamuufi. Kutaalee Oromiyaa iddoo adda addaatti qabsoo hidhannoo waboon gaggeessaa jiru dhabamsiisuuf lola qaamolee nageenyaa godhan uummata godinaalee Wallaggaa fi godinaalee biroo keessa jiraatan rakkoo jabduuf saaxileera. Ji'oota darban mootummaan hidhattoota waboo waliin mari'achuuf fedha qabaachuu kan ibsame ta'us hanga ammaa mariin qabatamaatti gaggeeffamuu eegalee akka hin jirre gama hidhattootaan ni dubbatama. Waraana Sudaan magaalaa Kaartumitti sanbata xiqqaa eegalee har'a guyyaa 5ffaa qabate dheessuuf namoonni kumaan lakkaa'aman lafoo fi konkolaataan magaalattii keessaa baqachuu eegalaniiru. Magaalattii keessa ammallee dhukaasni meeshaalee waraanaa gurguddaa kan dhaga'amu ta'us hedduun magaalattii keessaa baqachaa akka jiran kanneen ijaan argan BBC'tti himaniiru. Waraana kanaan hanga ammaatti namoonni nagaa 200 ol ajjeefamaniiru. Dubbii himaan barreessaa olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii waraanni Kaartumii fi kutaalee biyyattii kaan keessatti gaggeeffamaa jiraachuu fi ajajoonni waraanaa kanaas dhukaasa dhaabuuf fedhii akka hin agarsiifne ibsan. Gareewwan wal waraanaa jiran kunneen iddoowwan ijoo biyyattii kanneen akka buufata xiyyaaraa, buufataalee ajaja waraanaa fi buufata televezyiinii biyyattii akkasumas masaraa mootummaa to'achuuf wal haadhaa jiru. Gama biraan aangoonni Taanzaaniyaa fi Jaappaan lammiilee isaanii Sudaan keessaa baasuuf ergama eegaluuf karoora qabachuu ibsaniiru. Magaalaa Kaartum keessaa baqachuun kan eegalame immoo kibxata kaleessaa raayyaa ittisaa Sudaanii fi humni addaa biyyattii RSF gidduutti waliigalteen sa'aa 24f dhukaasa dhaabuu waliigalamee osoo hin turin fashalaa'uu hordofeeti. Waliigalteen kun kan taasifamee ture namootni nagaan waan nyaatanii fi waldhaansa akka argatan haala mijeessuuf ture. Har'as humni addaa biyyattii RSF dhimma namoomaaf jecha waraanni guyyaa tokkoof akka dhaabbatu yaada kan dhiyeesse ta'us raayyaan ittisaa biyyattii waliigaltee kana simachuuf dhiisuun hin beekamne. Namoonni nagaa Kaartum keessaa baqachuu kan eegalan ganama yeroo ta'u naannoon waajjira olaanaa raayyaa ittisaa Sudaan haleellaa guddaan irratti raawwate aarri gurraachi yoo ol ba'uu ni mul'ataa jedhu kanneen ijaan argan. Hidhattoonni Rapid Support Force magaalattii keessa konkolaataa waraanaan naanna'aa akka jiranii fi xiyyaaronni waraanaa mootummaa ammoo naannolee humni addaa buufatee jira jedhamee amanamu haleelaa akka jiran jiraattonni himaniiru. Magaalattiin hanqina boba'aa, ibsaa fi bishaaniin rakkoo keessa galuunis gabaafameera. Qindeessaan waldaa hakiimota Sudaan Dr. Ahmed Abbas yaada BBC'f kenneen hospitaalota 59 magaalaa Kaartum keessaa 5 qofaatu banamee jira jedhe. Hospitaalonni 39 waraana kanaan miidhamuu fi kanneen biroo ammoo harka warra wal waraanaa jiranii akka jiranis waldaan hakiimotaa ibseera. Haala kana keessatti waraanni hamaan itti fufee kan jiru yoo ta'u kun ammoo waraana waliinii hamaa biyyattii keessatti kaasuu malaa jedhamee sodaatamaa jira.
Dhaggeeffattoota ammammoo odeessaalee gaggabaaboon isinitti hima. Paastariin Eertiraa waggaa 10 hidhaa dabarsee du'e awwaalcha dhorkamee reeffi guyyaa 10 ol turuun gabaafame. Paastariin waldaa warra wangeelaa kun waggoota 10 hidhaa ture dhukkubsatee hospitaalatti dhuus awwaalcha dhorkamuun maddeen maatiitti dhiyaatan himaniiru. Eertiraatti amantiiwwan seera qabeessa ta'anii waaqeffachuun heeyyamamuu fi waldaa kaatolikii, waldaa warra wangeelaa, luuteraanii fi amantii islaamaa sunni qofadha. Lakkoofsi uummata hindii kan chaayinaa caaluu fi jedhee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii. Kanaanis Indiyaan baay'ina uummataan addunyaarraa sadarkaa tokkoffaa qabatti. Lakkoofsi uummata Indiyaas walakkaa waggaa kanaatti biiliyoona 2.9 akka ga'u kan eegamu yoo ta'u, biyya ollaa chaayinaa uummata biiliyoona 1.4 qabdu ni caala. Biyyoota Eeshiyaa kunneen waggoota 70f lakkoofsa uummata addunyaa tokko sadaffaa qabatanii jiru. Miidiyaan Ameerikaa Fox News himannaa maqaballeessii irratti dhiyaateef doolaara miiliyoona 787.5 kaffaluudhaaf walii gale. Himata kana miidiyaa beekamaa kana irratti kan dhiyeesse immoo dhaabbata maashina sagalee filannoo lakkaa'uu bulchu Doominiyoon jedhamudha. Filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa bara 2020 gaggeeffameen wal qabate gabaasa Fox News Doominiyoon ilaalchisuun hojjete maqaballeessiidha jedhamee himannaan irratti dhiyaateera. Chaayinaatti balaa ibiddaa hospitaalatti mudateen yoo xiqqaate namoonni 29 du'an. Kanneen du'an keessaa harki caalaan dhukkubsattootaa jedhame. Balaan ibiddaa kun magaalaa Beijing keessatti kan argamu hospitaala Chenfeng jedhamu keessatti mudate. Ayyaanaan wal qabatee horii bitanii qircaa nyaachuun baratamaadha. Godinaalee Arsii Gujii irraa kanneen sangaa qircaaf bitatan keessaa wanta akka warqee fakkaatu argatanii gatii gaariitti kanneen gurguratan jiraachuu gabaafameera. Godina Gujii lixaa aanaa Bulee Horaa kan jiraatan obbo Ashaagiree Gurmeessaa ayyaana Faasikaa hiriyoota isaanii namoota 10 waliin sangaa qircaaf bitan keessaa wanta akka warqee giraama 94 qabxii 6 ta'u argatanii qarshii 180tti gurgurachuu BBC'tti himan. Galaanaa Balaayituu dubbise. ቴክኒካል ኮሚቴ በእኛም ኮሬን ቴክኒካ ከራ ኬኛፍ ገማ ሳኔን ወለቲ በባይ ወጀታ ጅራ ጎስቶ ጂ አከ ስርና sangaan kuni magaalaa Bulee Horaa keessaan gabaa keessan bitame achiin yaa'u nama 10 taane ayyaana fennee bitanne carraa ta'eet waaqayyoon keessaan nu baase. Meeqaan bittan sangicha? Sangicha 27. Tole maaltu ta'e yeroo qaltan maaltu argame? Wanni keessan argame mootii keessan mootiin bishaan qaba bichiirra ta'a keessan na qabne na laallu wanni waa akka tarii keessa jira na keessan urree kaane gizee tafsaanee laallu. Kun waan kana dhagganne waan amoota tarii kana dhaggine. Maal jedhama? Amoota tarii jedhama. Waan gatii jabeessaati? Gatii qaba hin bitama. Warqee miti? Warqii miti amoota tarii jedhama. Kanaaf ka isin argattan amma waan guddaa tokko? Waan guddaadha waan waaqayyoon waan rabbi nu baase waan guddaadha. Giraamatti safartanii ilaaltanii? Giraama 94.6dha. Tole. Kana caalullee namni dhaggata. Giraama sa'a kana olillee jira hin dhaggama. Maal goota nagaa waan kan? Nootiin gurguranne nama bitu jira. Tole. Hin gurgurre. Meeqatti gurgurtan? Qarshii 180 gurguranne. Gatii guddaadha. Guddaadha. Achuma Bulee Horaatti gurgurame? Achuma gurgurame yaa'u nama bitu jira. Tole. Achi gurgurame. Warri bitu maalittiin godha waan faaya adda addaadhaaf waan oolu moo maaliga? Inni hin barbaadama. Qarannaa yaamanu amoota warqee jedhani malee amoota tarii jedhama hin barbaadama. Finfinnee irraa gurgurama. Maal goota maallaqichaan? Jalqaba yaa'u qixxaa sana eega qoodanneen booda isa nama waan kana maddamne koreen waan kana horii kana nuu bitteen jedhanii isaan nuu fudhanii nuu qabatame achiin booda foon qixxaa keenya eega manatti galfanneen booda qarshii isaanii tilmaaman yaa'u hin qoodanne. Nam 10tti qooddattanii? Horii naannoo muraasaatu waan akkanaa qaba moo horii hunduu waan akkanaa qabaachuu danda'u? Iddoo isaatti jira aanuma Bulee Horaa keessa naannoo Biyyoo jedhama naannoo Heema Shiishoo jedhama naannoo akkaabii kanaan horii guddinni akkaabii kanaan dhaggata keessa dhaggama. Yuunivarsiitii Arsiitti waa'ee dhibeewwan horiirraa namatti nama gara horiitti daddarban irratti kan qoratan Asooshiyet Piroofeesar Birasaw Fardaa waa'ee waan akka warqee qaama horii keessaa bahu kanarratti gabaafame ibsa gabaabaa nuu kennaniiru. Oola waan jedhutu nutti himtanii jedheen. Aktuwaali wanni kana qorannoo waan kanarratti ispeesifikaalii qorannoon geggeesse hin jiru. Muuxannoo dhumaanis ta'ee karaa saayinsii dhumaanis odeeffannoo qabnuun namoonni baadiyyaatti warqeedha jedhaniitu
hadhooftuu keessaa fuudhama. Actually ani fiizikaalii nan beeka waan sanallee harkaanis qabee argeera ijaanis ilaalee tan jira. Real gold ka jedhamuun miti warqee miti. Actually san gatiin isaa even gatii warqeedhaan gadi gurgurama. Yaa moxxaxar jedhani afaan Oromoodhaan waan akka yeroo naan dhufne waan akkasiiti horii irratti sin argama. Yeroo baay'ee horii gara gammoojjii lafa margi hin jirre nyaatan gadi jedhanii lafarraa biyyootti gadi aanan gadi qabanii qorku maqaa ta'es mineral deposit akka ta'e nyaataa jiniin akka ol qabatu tilmaamameetti dubbatama. Warqee miti garuu warqeetti dabalama. Geexaageexii adda addaa kun waan akka mormarra godhatan qubarra godhatan wantoota kanatti dabalame hin bareechisa jedhanii namoonni dhuunfaanis daldalaa hin jiru. Further maali exact contentiin isaa kan jedhu wanni barbaachisa analysis barbaachisa chemistry barbaachisa laboratory analysis barbaachisa maali inni fakkeenyaaf oxaaleetii jedhama fosfeet jedhama kaarbooneet jedhama waan akkasii kuni dhagaan fakkeenyaaf kalee namaa keessatti uumama tubboo fincaanii keessatti ni argama waan akkasii jechuudha kaalikulaay jedhame waan akkasii kan fakkaatudha malee riil warqee miti yeroo baay'ee yeroo dallaalaa dhoksaadhaan bitu meebii gatiin isaa gatii guddaa ta'uu danda'a warqeen oluu ta'uu danda'a aktuaalituu ilaalamee qo'atamee waan kun kana jedhameetu addaan ba'ee sila warra argatuufis faayidaadha. Tarii faayidaa maaliif ooluu danda'a waan jedhu amma dura wanti dubbistanii yoo jiraate hin beeku garuu gara Chaayinaa fi Jappaan kana dawaa gochuudhaaf oola dawaa guddaadha jedhanii ilaalama waa'ee kanaa wanti beektan jira. Kanatti odeeffannoo hin qabu ani kana dura illee gaggaafadhe even maatii mokoo keessa fira koo keessa ta'anii jarreen kana dhoksaadhaan fuudhanii geessanii gurguratan namoota an beeku jiru duradii warqeetti dabalama jedhaniitu odeessu garuu actually it may not be warqeetti dabalamuu dhiisuu danda'a. Wanni isaa yoo qaqqabdee ilaalte fosokkosoku jedha akka dikee gogaadhaatti caccaba yeroo baay'ee waan kun immoo gara do'aatti isa jedhutti deemuu danda'a. Kanaanillee akkasumatti websaayitii irraa yeroo waggaa lama waggaa sadii dura gaasiin akkanaa ka'ee dubbisee ture biyyoonni Asian countries jedhamanii akkuma maqaan dhoofte qorichaaf fayyadamu akka ingiriidentii tokkotti qorichatti makamaa kan jedhu dubbise. Carraa hojii biyya alaan namoota 100,000 bobbaasuuf akka ta'e ministeerri hojii fi ijaarsa dandeettii ibse. Ministeerichatti hojii raawwachiisaa koominikeeshinii kan ta'an obbo Abbabaa Alamuu mootummaan hojjettoota 500,000 gara Saawud Arabiyaa erguuf jechuun dhimma miidiyaa hawaasaa irratti himamaa ture quba akka hin qabne dubbatan. Ejensiiwwan 77 seera qabeessaan biyyattii keessatti galmaa'anii jiran hojjettootaaf leenjii kennuu jalqabuu kan himan itti gaafatamaan kun kanneen amma Saawudiidhaa deebi'aniin alatti carraan hojii kun nama kamiifuu banaadha jedhan. Akkasumas hojjettoota gara Saawudii erguuf mootummaa biyyattii waliin eegumsa lammiilee irratti haasaan taasifamaa turuu himuun ammallee hojjetamaa jira jedhaniiru. ቴክኒካል ኮሚቴ በእኛም koreen teeknikaa karaa keenyaaf gama isaaniin walitti babba'ee hojjetaa jira. Gosti hojii akka sirnaan adda baafamuuf dinagdee amma jiruun kaffaltiin isaanii waliigaltee isa duraanii irraa akka fooyya'u akkasumas lammiileen keenya achi deemanii mirgi isaanii eegamee yoo waliigaluu baatan illee gara biyya isaaniitti akka deebi'an waliigalteen Saawudii wajjin taasifame akka fooyya'u hojjetamaa jira. Namoota hojiif deeman kunneen erguu irrattis mootummaan gahee qabaachaa hin turre. Ejensiiwwantu gara biyyoota kunneenii ergee eessa akka ga'an maalirra akka jiran hin beekamu ture. Hojimaata dijitaalaa amma dabarsine kanaan garuu ejensiiwwan seera qabeessa ta'an lammiileen lafa ka'umsa isaaniitii hanga iddoo ga'anii yooti toluu baatillee karaa imbaasii fi konsiilaa akkasumas mootummaa biyya sanaan gara biyya isaaniitti akka deebi'an hojjetamaa jira. Lammiilee kunneeniif leenjiin kennamee isa booda immoo qormaanni madaallii kennamee fi isa darbanii warreen waraqaa ragaa argatantu adeemuu danda'a. Kanneen biyyoota arabaa irraa deebi'aa jiran deebi'anii hojimaata kanaan ammaaf deemuu hin danda'an seeraan ala jedhamanii waan deebi'aniif jechuudha. የተመለሱት ህጋዊ አይደላችሁም በሚል ስለሆነ dhaggeeffattoota xumuruu keenyaan dura Galaanaa Balaayee odeessaalee ispoortii nutti hima. Tapha Shaampiyoons Liigii Awurooppaa kibxata darbe taphatameen Riyaal Maadiriid Staanfoord Biriijitti malee Cheelsii gooliiwwan Roodriigoo lamaan injifatee ammas walakkaa xumuraaf darbuu mirkaneeffateera. Cheelsiin dirree Maadiriiditti 2-0 injifatamee erga deebi'ee tarii dirree isaa irratti qabxii kana jijjiiruu danda'a abdiin jedhu tureera. Tapha hanga boqonnaa tureen Cheelsiin haala gaariirra ture. Boqonnaa booda garuu tarsiimoo injifachuu Maadiriid to'atee turuu hin dandeenye. Ittisni Cheelsii dursaa taphattootaa ta'e Silvaan Cheelsii baraaruuf tarsiimoon ni barbaachisaa jechuun injifatamuu isaanii booda dubbateera. Tapha isa kan biraa Naapooliif Miilaan walitti fideen Naapooliin sa'aatii dhumaatti goolii Osmiheen addaan galcheen tokko qixxee ba'us tapha marsaa duraa dirree Miilaanitti godhameen 1-0 waan injifatamee tureef walakkaa xumuraatti coof osoo hin milkaa'in hafeera. Carraa peenaalitii argatan gooliitti jijjiiruu dhabuunis gatii isaan baasiseera. Har'ammoo sa'a 4 irraa eegalee dirree Itihaaditti 3-0 torbee darbe kan injifatame Baayer Miunik dirree isaa Aliyaanz Areenaatti Maanchestar Siitii keessummeessa. Leenjisaan Siitii Pep Gaardiyoolaa waa'ee masaanuu isaanii yeroo 5 shaampiyoonaa Awurooppaa injifatee yeroo dubbatan seenaa isaanii osoo hin taane taphattoota 11 morkannaa jedhan. Kaayyoon gara Miunik imalaniif kilaba seenaa guddaa qabu kana adabuuf akka ta'ee fi taphicha to'achuuf akka hojjetan dubbatan. Tapha kanaaf injifataan Siitii Phil Foden akka hiriiru mirkaneeffameera. Oduu jijjiirraa taphattootaa fi leenjistootaan ammoo Harry Kane ka ganna 29 guute injifataa cimaa Paris Saint-Germain ta'a jedhee ka odeesse barruu France Le Parisiidha. Football
Insider boordiin kilaba Liverpool taphataa sarara gidduu Chelsea kataa'e Mason Mount fudhachuudhaaf qophaa'eeraa jedhee barreesse. Mason taphataa collee reefu ganna 24 guuteedha. Jose Mourinho ammoo bara itti aanu leenjisaa kilaba Paris Saint-Germain ta'aa jedhee ka gabaase RMS Sportidha. Joseen kilaboota Awurooppaa gurguddoo leenjisuun ka beekamee fi waancaa hedduu fudhachuun nama milkaa'eedha. Yeroo ammaa kilaba West Ham leenjisaa ka jiru David Moyes ammoo barana kilabicha gallakkisuun isaa hin ooluu jedhamaa jira. Leenjisaan Crystal Palace Roy Hodgson immoo bara kana kilabicha akka turu barbaadamaa jedhee Telegraaf gabaaseera. Aston Villaadhaa ka gaggeeffame Steven Gerrard leenjisaa kilaba Greek Olympiacos ta'uu fi oduun jedhus dhaga'ameera. Taphataa sarara gidduu kilaba Brighton akka ta'e Alexis McAllister ija Manchester Unitediif Liverpool keessa lixeera. Arsenal taphataa kana fudhachuuf mariin jalqabe ija hin godhanne jedhama. Gama biraatiin United karra eegaasaa David De Gea waliin walii galtee haaressuuf fiixeerra ga'eera. Dhaggeeffattoota keenya kan har'aaf jennee goolabnee odeessa biyya keessaaf biyya alaaf marsariitii keenya mil'achuu ni dandeessu. Boorsaa sagantaa biraan walitti dachaana nagaan bulaa.